Tole amma mul'ata boqonnaa 14 kutaa lammaffaa laalla jechuudha. Mul'ata boqonnaa 14 kutaa tokkoffaa yeroo laallu lakkoofsa 4 irratti warri 144 jedhaman warra akka jedha isaan kun warra dubartoota bira dhaquudhaan ofi maal hin goonedha ofi hin xureessinedha isaan qeerrota duudaadha warri lafa hoolichi dhaqu hundumaatti isa duukaa bu'an isaan kana isaan kun warra sanyii namaa keessaa waaqayyoof hoolichaaf furaman warra jalqabaati sobni tokkollee afaan isaanii keessatti maal hin taane hin argamne isaan warra maal hin taanedha jedha mudaa hin qabnedha jedha warra mudaa hin qabne sobni tokkollee afaan isaanii keessatti kan hin argamne hin yaadattu yoo ta'e Naatinaa'eliin yeroo arge Kiristoos maal jedhe Naatinaa'eliin yeroo arge isa kana Israa'eliin inni maali jedhe inni dhugaa nama dhugaa 47 irratti wangeelii Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 47 irratti Yesuus utuu Naatinaa'el gara isaa dhufu arge ilaa nama Israa'el isa dhugaa isomni keessa maal hin goone jedheen keessa hin jirre kanaaf nama dhugaa jedheen Israa'el isa dhugaa isomni afaan tokko keessa hin jirre jedheen kanaaf isaan kunniin warra ergaa ergamoota sadanii maal godhanidha lallabanii ergaa ergamoota sadanii warri lallaban warra mallattoo waaqa jiraataa ofirraa qabanidha warra abbaaf ilmaaf maal ta'anidha fooyamanidha warri kun ergaa kana waan dabarsaniif lafa kana irratti illee isaan warra jibbamanidha addunyaa irratti illee wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 1-3 ka jiru keessaanuu isin ajjeesu caalaadhumatti yeroo kana godhan waan waaqayyoof hojjetan isaanitti fakkaata ka jedhamee jedhe sun waa'ee isaaniiti jechuudha. Kanaaf walumaa galatti dhugaan macaafa qulqulluu akkamitti akka humna qabaatee hin jedhu argine hin jennu. Lakkoofsa 5 irraa kan ilaalu. 6 irratti immoo akkana jedha. Kana booddee ergamaan biraa tokko. Ergamaan yeroo jedhu macaafni qulqulluun ergamaa ka jedhu tokkoffaa Kiristoos illee abbaan maal godheera? Ergeera. Karaa biraatiin divine messenger jechuudha. Inni biraa lammaffaan ammootu ergamoonni waaqayyollee maal jedhamu? Ergamoota jedhamu. Inni sadaffaan ammootu aniifis innillee maal jedhamu obbolo tokko? Ergamoota messengers jedhamna jechuudha. Kanaaf asirratti lakkoofsa 6 kana irratti ergamaan indikeete yookaan ibsame eenyuuni jechuudha? Dhala namaati jechuudha. Anaaf isin jechuudha. Oduu gammachuu kana namootaan kan maal godhu? Kan ga'u. Sababni isaa macaafni qulqulluun tokkoffaa Phexros boqonnaa 1 lakkoofsa 12 irratti akkana jedha. 11 irraa yaada jiru gad dubbisuu dandeettu. 11 irratti maal 10 irraa illee yoo dubbiftan immoo yaada guutuu argattu. Fakkeenyaaf 10 irraa maal jedha? Raajonni jedha. Warri waa'ee ayyaana isiniif kennamuuf ture sana raajii dubbatan fayyina kana barbaadanii waa'ee isaa maal godhan jedha? Qoratanii jedha. Keessanii waa'ee isaa qoratan. Isaan waa'ee dhiphina Kiristoos hin argatu. Waa'ee dhufina isa booddeedhaan isaa dhufuuf jiru duraan dursanii yeroo dubbatan hafuurri Kiristoos inni isaan keessa ture gara nama attamii yookiis yeroo attamii akka inni agarsiisaa ture hin qoratanii jedha. 12. Wanti isaan hojjechaa turanis mataa ofii isaaniitiif utuu hin ta'in isiniif akka ture mul'ifameera jedha. Kunis hafuura qulqulluu isa waaqayyo isa waaqarraa ergameen amma karaa warra wangeela lallabaniiti jedha. Isinitti himame. Kana immoo ergamoonni waaqayyoyyuu keessa lixanii ilaaluu maal godhu turan jedha. Hin hawwu turan. Wangeela lallabamee addunyaa dhaqqabu kan ergamoonni waaqayyoyyuu keessa lixanii ilaaluu maal godhu turan? Hin hawwu turanii jedha. Waaw! Isaan keessa lixanii kana maal hin godhan jechuudha. Hin raawwatan karaa raawwateetiin jedhu dhala namaati jechuudha. Kanaaf mul'ata boqonnaa 14 inni jiru ergamaan ariitiin ergaa kana lallabu ergamoota samii keessa balali'aa uduun ta'an eenyu fa'a jechuudha. Dhala namaati jechuudha. Anaafis ni jechuudha. Wangeelli lallabamu kun wangeela maali jedhama? Wangeela bara baraa jedhama. Maaf wangeela bara baraa jedhame obboloota kun? Wangeelli bara baraa kun kakuu moofaa keessatti illee kan lallabameedha. Kakuu haaraa keessatti illee kan lallabameedha. Bara baraan illee kan maal ta'udha? Kan lallabamu. Okay, wangeelli kakuu haaraa keessa lallabameera? Eeyyee. Fakkeenyaaf mul'ata boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irratti yaada maal jedhu argina? Mul'ata uduun ta'an uumama boqonnaa 3 meeqa? 3:15. Wangeela jalqabaa achitti argina jechuudha. Akkas jedha. Ansiif dubartittii gidduutti sanyii isheetiif sanyii kee gidduutti diinummaa maal godha?
nan buusa. Eenyuun jedhamaadha bofattiidhaan. Inni mataa kee buruksaa ati immoo koomee isaa maal goota? Inni iddisa. Mataan buruksita jechuun mataan irra jetta jechuun moota jechuudha karaa biraati. Oduun moo'insaa kan inni jalqabe immoo karaa eenyutiin? Karaa Yesuus Kiristoos yookaan namoota sanyii dubartittii keessaa isa maal ta'u? Isa dhaltudha jechuudha. Kun wangeelaa jechuudha. Wangeelaa si jalqabeeti. Dhala namaa isa kun fayyisuudhaaf wangeela yookaan namoota oduu gammachuu lallabamedha. Karaa biraatiin Galaatiyaa boqonnaa 3:8 irratti Abrahaamiif illee maaltu lallabame jedhama jaanu gulguluun. Wangeelatu lallabame jedha. Sababni isaa Abrahaamin amanee akka maalitti isa lakkaa'ame jedha. Akka qajeelummaatti isa lakkaa'ame jedha. Abrahaam karaa addaatiin maal jedha Kiristoos yeroo dubbatu? Wangeela Yohaannis boqonnaa 8:56 irraa yeroo dubbiftan Abrahaam guyyaa koo arguuf hawwee yookaan barbaadee ture. Hin argelle maal ta'edha jedhama jaanu gulguluu ta'u. Hin argelle itti gammadellee jedha. Hin argelle itti gammadellee jedha. Abrahaam akkamitti guyyaa Waaqayyoo guyyaa Kiristoos arge? 56 irraa isin dubbisuu danda'a akkana jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8:56 irraa. Abbaan keessan Abrahaam guyyaa koo arguuf waan tureef gammachuun eeggate. Guyyichi arges maal godhe jedha? Itti gammade jedhe. Kana irratti Yihuudoonni atoo waggaa 50 iyyuu hin guunne eessa Abrahaamin argite jedhaniin. Yesuus immoo deebisee dhugumaan isinitti hima Abrahaam utuu hin dhalatin iyyuu an maal godhe jedheen? An jira jedheen. Kanaaf Abrahaam waa'ee Yesuus Kiristoos guyyaa isaa arguuf barbaada ture hin argellee itti gammadellee jedha. Akkamitti argee obboloota koo silaa yeroon Abrahaam turee fi yeroon Kiristoos lafa dhalate gaa. Baay'ee tokkoffaa Kiristoos bara baraan Abrahaamin dura illee turuu isaa nan mul'isa. Lammaffaa Abrahaam ammoo aarsaa ilma ofii naa dhiyeessi jedhee Waaqayyo isa gaafate keessatti jaalala Waaqayyo dhala namaatiif qabu maal godheera jechuudha. Argeera jechuudha. Wangeela jalqabaa isaaf lallabe oduu gammachuu seensi teesti godheera jechuudha. Kanaaf wangeelli nuti addunyaan lallabne wangeela maaliiti? Wangeela bara baraati. Kama Abrahaamiif argitanii? Kama Abrahaamiif kama Addaamiif heewwan hin lallabame kama Nohillee kama Heenokillee ittiin deemanii hin jiran jechuudha. Inni kun ammoo waan biraati miti obboloota. Mul'ata boqonnaa 14:1 irratti warra 144 mallattoo abbaa isaatii fi mallattoo Yesuus Kiristoos ofirraa qabu jechuun Waaqayyo abbaa fi ilma isaa Yesuus Kiristoos maal godhu jechuudha. Amanu jechuudha. Maaliin? Sammuu isaaniitiin mallatteeffamuu jechuun maal jechuudha? Dhugaa irra miilaan lafa maal ta'u? Gad dhaabachuu. Dhugaan isaan irra miilaan lafa gad dhaabatan dhugaa waa'ee abbaatii fi kan eenyu jechuudha. Kan ilmaati jechuudha. Isaan kunniin jedha lakkoofsa 44 irratti warra Waaqayyoo fi holichaaf maal ta'anidha? Adda bayan warra jalqabaati. Waan ittiif adda ba'an kana maal godhu waan ta'eef? Lallabu waan ta'eef. Oduun gammachuun isaan lallaban waan ofii maal godhanidha? Amananii sammuu isaanii keessatti ittiin mallatteeffaman kana lallabu jechuudha. Kanaaf wangeelli bara baraa addunyaan lallabamu isa wangeela Yohaannis boqonnaa 14 irratti Waaqayyootti amanaa anatti illee amanaa. Garaan keessan maal hin ta'in? Garaan keessan hin raafamin isa jedhu jechuudha. Amma rakkina keessa jiraattan garaan keessan maal hin ta'in? Hin raafamin. Dhiphina keessa jiraattan garaan keessan maal hin ta'in? Hin raafamin. Isa kana jechuun addunyaa akka lallabu kun wangeela oduu gammachuuti. Lakkoofsa 1-5 irra ka jiru bu'uura warra lakkoofsa 1-5 keessa ka jiru keessatti adda bayantu jaarraa ka jiru maal godhan jechuudha. Lallabu jechuudha. Baay'ee gaarii. Kana maal jedhaa? Wangeela isa bara baraa baatee warra lafarra ta'anitti saba hundumaatti gosa hundumaatti afaan dubbatamu hundumaatti nama hundumaatti labsuudhaaf bantii Waaqa walakkaa'utu maal godhu arga. Otoo balali'uun arga. Okay, saba hundumaatti gosa hundumaatti jedhu 13 keessa ilaallee ture. Sabni hundinuu gosti hundinuu afaan hundinuu bineensichaan maal gochuuf jiru jedha. Sagaduuf jiru jedha. Amma warra dogongora kana keessa jiraniif saba hundumaatti gosa hundumaatti oduu gammachuutu maal ta'u qaba jechuudha. Lallabamuutu qaba jechuudha. Gareen kun warra oduu gammachuu dogongorsaa dukkana limiqii kanaaf badii keessa namoota jiraniif warra lallabanidha jechuudha. Warra lallabanidha jechuudha. Maal jedhaniif? Oduu gammachuu itti himu jechuudha isaanii. Wangeela bara baraa itti himu jechuudha. Waa'ee abbaa itti himu jechuudha. Waa'ee ilma isaa waa'ee Yesuus Kiristoos itti himu jechuudha. Abbaan jaalala akkamii akka isaan jaalatan eenyu sagaduu akka qaba isaan itti himu jechuudha. Wangeelli addunyaa lallamu ergaan dhumaa ka jennu timely message. Ergaa yeroo ka jedhamu keleerilee isa kana jechuudha. Lakkoofsa 7 irratti. Inni sagalee guddaadhaan yeroon firdii isaa maal waan ta'eef? Waan ga'eef. Yeroon firdii isaa waan ga'eef. Warra hamaaf gaarii warra saganne warra sagadan gidduutti garaagarummaan yeroo uumamu waan ga'eef.
Nama hundumaaf akka hojii isaatti kennuun waan dhiyaate. Waaqayyoon maal godhaa? Sodaadha. Okay. Waaqayyoon sodaadha. Itti deebi'a kaasi. Maal jedha macaafni qulqulluun? Salamoon macaafa lallabaa keessatti waan baay'ee arge obboloota. Qabeenyaa ta'u arge, lallaba ta'u waan baay'ee dubbate. Dhuma irratti konkluuziniin yaadni hundi walitti qabaa yaada kana jedha. Lallaba boqonnaa 12 lakkoofsa 13. Waaqayyoon sodaadhu. Abboommii isaa maal godhi? Eegi. Waaqayyoon sodaadhu abboommii isaa eegi. Kun nama hundumaa irraan barbaadama. Xumurri dubbii dhageenye hundumaa maal inni jedha? Isa kana jedha. Waaqayyo hojii hundumaa gaarii ta'us hamaa ta'us wanta dhoksaatti hojjetame hundumayyuu maal godha? Firdiitti hin kennamu. Amma yeroon firdii isaa maal godheera? Gaheera waan ta'eef Waaqayyoon maal godhaa? Sodaadha. Waan hundumaa gara firdiitti fida. Kanaaf xumurri macaafa lallabaa guutummaatti yeroo dubbiftanii nama qabeenyaan illee Salamoon waa'ee qabeenyaatiin illee haa ta'uuti aangoon illee haa ta'uuti kallattii hundumaan barumsa ogummaa baay'ee dubbate. Dhumarra garuu konkluuziin waan amma dhageenye kana hundumaayyuu jira. Waaqayyoon sodaadha. Abboommii isaa eega. Sababni isaa waan hundumaa Waaqayyo maal godha waan ta'eef gara firdiitti fida waan ta'eef baay'ee gaariidha. Kanaaf yeroo firdii isaa waan ga'eef Waaqayyoon maal godhaa? Sodaadha. Inni kun lallaba amma nu addunyaan lallabnu jechuudha. Okay. Inni biraa mootu Waaqayyoon sodaadha. Ulfina illee maal godhaa? Kennaafi. Eenyuuf ulfina kenna? Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 23. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 23 baasaa. Akkana jedha. 5:23 irraa. Hundumtuu abbaaf ulfina akkuma kennanitti ilmaafillee ulfina maal haa godhan? Haa kennan. Hundinuu abbaadhaaf ulfina akkuma kennanitti ilmaafis ulfina haa kennan. Ilmaaf ulfina kan hin kennine abbaa isa ilma isaa ergeefillee ulfina maal hin godhu? Hin kennu. Hin kennu. Waaqayyoon sodaadha ulfina illee kennaafi jedhaarraa. Kanaaf kan ulfina kennuuf eenyu jechuudha. Abbaa fi ilmaaf kennina jechuudha. Abbaaf ulfina akkuma kennamu ilmaafillee ulfinuma akkasiitu malaa. Sababni isaa akka itti amanu abbaaf ilmatti waan ta'eef. Kana gochuun kan danda'amu ulfina kennuufi kan dandeenyu ulfina waan inni nuu kenne. Ulfinni nuu kenne maali? Hafuura isaa hafuura qulqulluu. Namni gaaf cubbuu hojjete maaltu gadhiise obboloota koo? Hafuura isa jiraachisutu hafuura akkana normalii akka inni socho'u godhutu irra keessaa ba'ee du'e moo ulfina Waaqayyootu gadhiise? Ulfina Waaqayyootu maal godhe? Gadhiise. Hafuura Waaqaa nuura Waaqaa ulfina Waaqayyootu gadhiise. Gaaf Kiristoosiin akka dhuunfaa kennaatti fayyisaa goonee amannee addunyaa irraa gaafa duun ulfina Waaqayyoo kanatu deebi'ee maal ta'a? Nuuf kennama. Maal jedhe Yesuus Kiristoos? Akkuma ani fedhe tokko taane isaanillee tokko haa ta'aniif ulfina isin haa kennitu isaanii maal godheera jedhe? Kenneera jedhe. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 22 irratti. 17:22 irraa akkana jedhe. Wangeela Yohaannis 17:22 irraa. Akkana jedhe. Akkuma nuyi tokko taane jedhe. Isaan tokko haa ta'aniif ulfina isin haa kennitu isaanii maal godheera jedhe? Kenneera jedhe. Ulfina isin haa kennitu isaanii kenneera. Amma namni ulfina hin qabne deebi'ee ulfina Waaqayyoo kennuu danda'a? Hin danda'u. Yoo karaa ilma isaa deebi'ee maal arganne malee? Ulfina arganne malee. Macaafni qulqulluun maal jedha? Namni hundinuu yakkeera ulfinni Waaqayyoo illee isatti maal ta'eera? Irrateera. Roomee boqonnaa 3:23 natti fakkaata jendoon gurbaan. So kanaaf namni hundinuu yakkeera ulfinni Waaqayyoo illee isatti maal ta'eera? Hir'ateera. Ulfinni Waaqayyoo yaa Roomee 3:23 hundinuu yakkaniiru ulfinni Waaqayyoo illee isaanitti maal ta'eera? Hir'ateera. Ulfina nutti irrate kana ka arganne karaa eenyuuti? Karaa ilma isaa, karaa Yesuus Kiristoosiiti. Kanaaf nullee Waaqayyoon sodaadhaa ulfina illee maal godhaa jedha? Kennaafi jedha. Namoonni ulfina kennuu danda'an namoota ulfina kana maal godhan qofadha? Argatan qofadha. Argatan qofadha. Ulfina kan arganne karaa eenyuuti jenneera? Karaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti. Interesting. Amma yeroo murtee ga'eera Waaqayyoon sodaadhaa ulfina illee kennaafiidha. As keessatti eenyuuf saganna, eenyuuf ulfina kennina, eenyuuf sodaanna ka jedhu dubbiin baay'ee murteessa. Isa kana mul'anni boqonnaan 14 lakkoofsi 1 maal godha jechuudha? Nu deebisa jechuudha. Tokko kan ittiin mallattoofne Waaqa kenna. Ka isaaf adda baane immoo lakkoofsa 4 akka jiru Waaqayyo abbaa fi ilma isaa Yesuus Kiristoos jechuudha. Obboleen tokko dubbiin macaafa qulqulluu ifaa tarii akka kaleessa itti hin gadda dhagaanii waan hin taaneef yeroo baay'ee fudhachuun namatti maal godha? Hin ulfaata. Ulfina isaa filaadha. Isa Waaqa lafa galaana biqiltuu bishaanii uumeef maal godha? Sagada. Dubbiin kun amma dubbiin uumaa maali jechuudha? Bu'uura jechuudha.
Okay. Kanaaf kitaaba raajii irratti dubbiin kiliiridha. Ifa kadda ba'e kitaaba raajii irratti. Garuu macaafa qulqulluudhaan fakkeenya faarsaa 446 lakkoofsa 6 maal jedha? Gooftichi isa bantii waaqaaf lafa galaanaaf wanta isa keessa jiru uumedha. Inni bara baraan amanamummaa maal godha jedha? Hin eega jedha. Galanni waaqaa. Isa bishaan burqutuu galaana maal godhees uume. Akkamitti uume yoo jennu ammootu Ibroonni boqonnaan tokko lakkoofsa 2 akkana jedha. Ibroota boqonnaa tokko lakkoofsa meeqa? 2 akkana jedha. Bara durii waaqayyo tokkorraa jalqaba. Bara durii waaqayyo si'a baay'ee karaa garaagaraatiin raajotaan abboota keenyatti maal godhe? Dubbate. Guyyoota bara isaa dhumaa kanatti immootu ilma isaatiin nutti dubbate. Waaqayyo ilma isaa kanaan waaqaaf lafa maal godhe? Uume. Kanaaf isa galaana bishaan burqituu galaana uumeef sagadaa yeroo jennu abbaa isa karaa ilma isaa waan hundumaa maal godhe jechuudha. Uumeef jechuudha. Kanaaf ammallee nu feenu sagadna jechuudha. Abbaa fi ilma jechuudha. Waaqayyo karaa ilma isaa waan hundumaa maal godhe waan ta'eef uume waan ta'eef. Macaafa fakkeenyaa kana tiksi kana rogaat naa qabaddaa. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 30 lakkoofsa meeqa? 4. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 30 lakkoofsa 4 fi 5 walitti qabnee dubbifna. 4 irraa akkana jedha. Eenyutu gara bantii waaqaa dhaqee deebi'ee immoo dhufe? Eenyutu qilleensa boottee isaa keessatti walitti qabe? Eenyutu bishaanitti uffata maree ittise? Eenyutu daarii lafaa hundumaa jabeessee maal godhe? Dhaabe. Kana jechuun uumaan eenyu jechuudha. Eenyu maqaan isaa? Eenyu maqaan ilma isaas? Beekte yoo ta'e anatti maal godhi jedha? Anatti himi jedha. Kun wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 wajjin kallattii wal qabata. Jalqaba sagalicha ture. Sagalichi illee Waaqayyoon bira ture. Waaqayyoon bira ture isa jedhu kan ammoo ergaa Yohaannis eenyuun bira ture jedha. Abbaa bira ture jedha. Kanaaf inni eenyu jechuudha? Ilma jechuudha. Inni nu maal ture? Waaqayyoon ture. Waaqummaa akka eenyu qaba jechuudha? Akka abbaa qaba jechuudha. Kuma kanaan dura laal wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1. Uumama boqonnaa 1 lakkoofsa 1 fi ergaa Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 amma 3 lamaatti yoo dubbifne lakkoofsa 3 irra jiru ammoo more confirm nu godheetiin jedha jechuudha. Lakkoofsa 3 irra maal jedha beektu? Fakkeenya 35 irratti. Dubbiin Waaqayyo hundinuu dhugaa ta'uu isaa amansiiseera. Inni warra isatti kooluu galan hundumaafuu maalidha jedha? Gaachana jedha. Lakkoofsa 6 irratti inni akkasitti inni fannetti akkasin sobsiifnetti dubbii isaatti waan tokkollee maal hin godhin jedha? Hin dabalin. Eenyu maqaan isaa eenyu maqaan ilma isaa? Kanatti waan tokkollee maal hin godhin jedhaa? Hin dabalin. Yoo hin taane maal si taasisa macaanii gulguluun? Sobduu si taasisa. Kanaaf isa bishaan burqituu galaana uume maal godhaa jennee? Sagadaa. Hawwa biraa irratti macaafni qulqulluun namni hundinuu qabdanii zamana Simiyootii Amaariffaan illee isa jedhamu jechuudha. Ingiliffaan immootu namoonni baay'ee qabdan. In the beginning, desire of it. When the Father and the Son finished the work of creation, hojii uumuu isaanii erga xumura hin booddee they rest upon the Sabbath. Sanbanni xumura maali tobbolo tokko? Xumura uumamaati. Uumamaati. Kanaaf mee isinii dubbisaa namoota macaafa Ingiliffaa qabdan jechuudha. Fuula 769 keessa lammaffaa irraa akkana jedha. 769 keessa lammaffaa kana jalqabaaf gara xumuraatti ni dubbisa. Gara jalqabaatii fi gara xumuraa. Gara jalqaba uuma lafa kaa gara xumuraa immoo sagada eenyu akka sagannu lafa kaa. In the beginning boqonnaa 80ffaa Amaariffaa warra qabdanii. Awwaala Joosefii keessa akka jiru jechuudha. Keeyyatuma lammaffaadha Amaariffaa irratti illee. Namni zamana Simiyootii Amaariffaan biraa qabdan. Okay. In the beginning, the Father and the Son had dressed up on the Sabbath after the work of creation. Jalqabatti abbaanii fi ilmi hojii uumuu isaanii erga xumura hin booda guyyaa sanbataatti maal godhan? Guyyaa sanbataatti maal godhan jedha buloota koo? Boqatanii jedha. Eenyu feenu? Abbaa fi ilmi. Kanaaf kan itti amannu uumatti amanna. Abbaa fi ilma. Waaqayyotti amanaa. Anatti illee amanaa jedheera. Kiristoos illee kana nuun mirkaneesse. Gasti keeyyatuma kana gara xumuraatti ammoo akkana jedha. Heaven and the earth will unite in pride. Samiif lafti galataan maal ta'u jedha? Tokko ta'u. Unite ta'u. As from one Sabbath to other. Isaayyaas boqonnaa 66 lakkoofsa meeqa? 23.
Sambata gara sambata. The nation of the saved shall bow in joyful worship to God and the Lamb. Gammachuun waaqeffannaadhaan jilbiifatu eenyu feennu sagadu jedhe waaqeffatu jedhe. Abbaa fi ilma. God and the Lamb. Waaqayyoo fi hoolicha jedhe. Kanaaf waaqayyoon sodaadhaa ulfinallee kennaafi jennee ergaa argama tokkoffaa yeroo dubbannu waa'ee nu dubbataarra jechuudha. Waa'ee abbaa fi ilmaa dubbataarra jechuudha. Fakkeenyaaf jecha waaqayyo jedhu abbaa fi ilma akkamitti akka walitti qabu yoo laallu ergaa Yohaannis kaleessa illee dubbisuuf yaaleera. Isa lammataa tokko sagalirraa akkana jedha. Tokko sagalirraa. Namni barsiisa Kiristoositti qabamuu dhiisee kana darbee barsiisu waaqayyoon of biraan qabu. Namni barumsa Kiristoositti qabamuu dhiisee kana darbee barsiisu eenyu of biraan qabu? Waaqayyoon of biraan qabu. Namni barumsa Kiristoositti qabamee jiraatu eenyu of biraa qaba jechuudha biraati. Waaqayyoon of biraa qaba jechuudha. Barreeffamni maal jedhaa? Inni barsiisatti qabamee jiraatu immoo abbaa ilma of biraa qaba jedha. Kanaaf barnoonni kanarratti dabalu akka sobduu hin taasifne jedha fakkeenya irra qeessine yeroo dubbisu. Sobduu akka hin taasifne kanarratti maal hin godhin hin dabalin irraallee hin dhiise. Eenyu maqaan isaa eenyu maqaan ilma isaa jedhee waan dubbate. Kanaaf ergama tokkoffaa ergaa bu'uura eenyummaa waaqaa kan mul'isudha jechuudha. Eenyummaa waaqayyoo kan mul'isudha. Waaqa isa sagannuuf sana kan mul'isudha. Isaaf sagaduu qabna. Ulfina isaa kennuu qabna. Yeroo murteessaa waan ga'eef. Garuu inni eenyu inni jennee utuu hin beekin kana gochuu hin danda'amu. Kanaaf inni eenyu kan jedhu ammoo mul'anni boqonnaan 14 lakkoofsi 4 fi mul'anni boqonnaan 14 lakkoofsi 1 indikeetii nu godhe. Walumaa galatti macaafa mul'ataa jechuun waa'ee mul'ata eenyu jechuudha. Mul'ata waaqaati jechuudha. Mul'ata waaqaati jechuudha. Kanaan durallee kanaaf mul'anni tokko maal jedha? Kun mul'ata Yesuus Kiristoosiiti jedha. Yesuus Kiristoos abbaa kan humna jennu inni. Yesuus Kiristoosidha. Kanaaf mul'ata Yesuus jechuun mul'ata abbaati jechuudha. Abbaa fi ilma immoo barre jechuun karaa abbaan karaa ilma isaa hafuura qulqulluu maal godhe jechuudha. Nurratti dhangalaasa jechuudha. Hafuura qulqulluu sirriillee isa dhugaallee maal godhe jechuudha. Fudhanne jechuudha. Amma yeroo tokko namoonni waa'ee hafuura qulqulluu dubbataa hin jirtan jedha. Nu akka dubbataarru waa'ee hafuura qulqulluu isa dhugaati. Isa abbaan karaa ilma isaa nurratti maal godhu? Nurratti dhangalaasu. Kanuuf kennu hafuura ilma isaati kan jedharu Galaatiyaa 4:6 kan jiru. Hafuura ilma isaa isa abbaa jedhee ammatu garaa kenna keessatti ergee jedhamu. Kanaaf tokkummaan keenya eenyu wajjin? Abbaa wajjin, ilma isaa Yesuus Kiristoos wajjin. Ergaa Yohaannis 1:3. Kanaaf ergamaa tokkoffaa isa kana jechuudha. Ergamaa lammaffaa itti fufnee ilaalla kutaa biraa keessatti. Ergamaa lammaffaa ergamaa tokkoffaa kana qajeelchinee fudhachuu dhabuu irraa ka'e Baabiloonummaa uumamuudha kufaatiin ni geessudha jechuudha. Kanaaf dhugaa kanarra dhaabannee warra laabaa dhugaa ol qabu akka ta'an waaqayyo baay'ee nu haa eebbisu.